kabajamtoota maatii Mulugeta fi kan biyya keessa fi kan biyya alaa jirtan nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha. Akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo isin deebi'a nagaa fayyaa taatanii akkuma jirtanitti nageenyi koo isin bira naaf haa ga'u isiniin jecha viidiyoo haarawaa walitti deebinee jirra. Garuu dungara viidiyootti hin darbin dura warra mana kanaaf haarawaa taata saskiraayib laayik gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Annaa Mulugeta maal qabattee dhuftee hoo jettanii innaa akkuma iskiriinirratti argaa jirtan kana jechuudha. Kennaa akkasuma golocha akkasuma Nasrii akkasuma obboleecha Kennaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf waan baay'ee nama gaddisiisu hojjechaa ture obboleessi Kennaadha jechuudha Nasrii irratti. Innaa inni gocha san hunda irratti raawwateedhaafis guyyaan yoo hin ga'iinitti lubbuun namaa hin dabartu jechuudha. Isa akka isaatiif garuu lubbuu dabarsuudhaaf ka'e garuu guyyaan malee lubbuun nama keessaa hin baatu jechuudha. Har'a ba'ee jira jechuudha Nasriin. Innaa obboleessi Kennaatis qabamee harka gololchaatii fi harka obboleecha isaatiitti deebi'ee jira jechuudha. Garuu obboleessa kiyya tiruu takka boraafanne wajjin alanne jedhee xiqqoomallee harka irra hin qabanne diina itti bituudhaan jechuudha. Akkam Nasriira gurtaa jireenya jechuudha. Qabee baay'ee tokko guyyaa lamaaf xalaata yookiin immoo zeegaa biraatiin jechuudha. Afaan qawweetiin qaxaqaxaa ture jechuudha. Obboleessa wajjin alaate kana tokko kan abbaan tokko jechuudha. Obbolummaa san irraanfatee obboleessa ofii garaa itti jabaatee jechuudha. Nasruus achi keessatti waraabaraniis dhiisanis isa haala hin taane qixaaxaa ture. Kennaan immoo obboleessa ofii bira dhaabbatee jechuudha. Kana fakkaata warra gartee baqiilaa bara caccabse karaa keessa kan qabu waaqa warri baqiilaa bara caccabse illee karaa keessa kan isin hidhuu jira golochaan eeggaddaati kanaaf hin badee as garagalee afaan jimaa gootee achi gara uumaa lokoo kulte kattaa kataa viidiyoon Kennaan fi golochaan mucaa Nasruutti taphachaa ture qabamee kana fakkaata. Dhugaa rabbi jechuudha. Namni tokko oduuwwan tokko nan qabanii eessattuu nan qabanii yookaan lubbuu isaan baasaa obboleessa kiyyallee hin dhiisu jedhee mucaan kun aadachaa ture. Obboleessa wajjin alate jechuudha. Itti aadachaa ture isallee of harkatti qabee obboleessa kiyya hin jenne obboleessa ofiitirratti waan akkasitti gara jabeenyaan jechuudha. Funyaan qawweetiin dugda isaa keessa qaxaqaxaa ture jechuudha. Obboleessa wajjin alatan jechuudha. Dhugaa gara jabeenya kana hundallee walirraa hin ka'anii garuu sanuma keessa darbanii qormaata kana hunda keessa darbanii as ga'anii Nasruunis baay'ee gara mana isaatiitti galee jira. Gololchaa fi Kennaa fa'aatu baase jechuudha. Innaa baga nagaan baate jedhaanii Nasruudhaanii sinin jedha hordoftoota fi kabajamtoota koo. Innaa galatoomaa viidiyoon kiyya kanuma viidiyoo biraatti walitti deebi'utti turtii gaarii naaf qabaadhaa nagaa fayyaa naaf ta'a galatoomaa sinin jedha. Viidiyoo kana laayikii gochuu hin dagatinaa turtii gaarii.